Oroom duroo jechuun maal jechuudha? Akkasumas Oroom kontom jechuun maal jechuudha? Akkam jirtu? Har'a immoo waa'ee Oroom duroo fi Oroom kontom warra jedhamanii waliin ilaalla. Oromoonni kun Oromoota akkamiiti? Kutaa kana keessatti kan waliin daawwannu ta'a. Viidiyoo kana copy linkii, share akkasuma namoota kaaniif erguudhaan biraan naaf gaasiniin jedha. Barreessitoonni seenaa hedduun uummata Oromoo ilaalchisanii yeroo barreessan Oromoon damee gurguddaa Booranaa fi Baariintummaa jechuun iddoo lamatti adda baasanii turan. Ragaa kanas kan argatan afooluma uummata Oromoo keessaa walitti qabanitti gargaaramuun yoo ta'u, Oromoon damee kana lamaaniin alatti jiraachuu isaa yaaduun yookaan beekuuf wanti godhan hin turre. Kunis hir'ina seenaa Oromoo keessatti mul'achaa turedha. Afooluma kanarratti hundaa'uun qaama saba kanaa kan ta'an Oromoo hedduu fagaataniiru. Akka fakkeenyatti yoo maanguddoota keessatti kan ifa ta'u yoo fudhanne eebbumarraa yoo eegalle Waaqa Salgan Booranaa, Waaqa 90 Garbaa, Waaqa 7 Baariintummaa jechoota kana keessatti Booranii fi Baariintumni siyaasaa fi carraa idda dhaloota isaanii ifatti himanii fi barreeffamaa kan ture yoo ta'u, 90 Garbaa garuu ifatti wanni taa'e hin jiru. Gaafiin ka'uu danda'u 90 Garbaa kun eenyu kan jedhudha. Kana malees akka gosaatti beekamanii iddoo jila gadaa fi seeronni gadaa lallaban yookaan jaarmiyaaleen gadaa kan akka gumaa, moggaasa, dhanchaa fi guddifachaan yeroo raawwataman gosoonni kun yaamamanii seera akka fiixan baasan godhamu. Kana malees Oromoota Booranaa fi Baariintummaa keessatti hin hammatamin kana safuu qabeessa yookaan hangafa jechuun ulfina addaatu kennamaafi. Haa ta'uutii Oromoonni kun siyaasa sirna gadaa keessatti iddoo olaanaa argachuu fi dhabuu keessatti hanqinatu mul'achaa ture. Kunis akka alagaa yookaan immoo gosa dhiyootti ilaalamaa turaniiru. Oromoota damee Oromoo Booranaa fi Baariintummaa keessatti hin mul'annee fi akka Oromootti beekamtii qabaatanis hidda latiinsa keessatti hin qabamne. Kun iddoo tokko tokkotti Oroom duroo yoo jedhaman beekamu. Oroom duroo jechuun Oromoo aadaa durii hordofu yookaan nama Booranaa fi Boorantummaan ala ta'e jechuudha. Oroom kontom jechuun immoo Oromoota miiliyoona yookaan hedduu jechuudha. Kunis Oromoo bal'aa jechuudha. Innis Booranaa fi Baariintummaa dabalatee akkasuma gosoota biraa isaan alatti argaman mara kan hammatudha. Haaluma kanaan Oromoon haaromsa sirna gadaa yeroo adda addaa raawwatee hin fudhannee fi murtii odaalee adda addaa dabarsan hordofuu dhiisanii haadummaadhumaan Oromoo duriin bulan irra jireessi Oroom duroo jedhamuun beekamu. Oromoonni murtii odaalee waliigalaa fudhatan miseensa Booranaa fi Baariintummaatti kan lakkaa'amanidha. Kana malees godaansa jila gadaan wal qabatee wanti raawwachuu qabu otoo hin raawwatin yoo hafe murtiin gadaa dabarsu cinna gosaa fi balbalaa fidaa yoo dhufu Oromoonni bifa kanaan eenyummaa fi oromummaa isaanii dhaban hedduudha. Oromoota bifa akkasiitiin oromummaa isaanii dhaban keessaa muraasa yoo ilaalle akka armaan gadii ta'u. Oromoota akka Maraawaa, Hadiyaa, Koonsoo, Waasoo, Oflaa, Dhummuugaa, Meeruu, Sidaamaa, Daraasoo, Amaaroo, Daamotaa, Saakuyyee, Reendilaa, Walaqaa fi Gurraafaa fi warreen kana fakkaatan Oromoota bulchiinsa sirna gadaa fi yookaan immoo murtiilee odaaleen dabarsan fudhachuu dhabuun oromummaarraa fagaatan keessaa muraasadha. Bifuma wal fakkaatuun aadaa sirna gadaa yookaan immoo murtii haaraa fudhachuu dhiisuun Oromoonni akka Oroom durootti akka ilaalaman akkaataa armaan gadiitti kan tarreeffamanidha. Isaan kun immoo Oromoo Dawaaroo, Daamotaa, Badii, Innaataaroo, Warraa, Wataa yookaan immoo Waayyuu, Aggaaroo, Gabaroo, Innaamaas, Berbaaboo, Adaamii, Gabraa, Waasoo, Innaaroo, Gabaroo, Ormaa, Innaasqanyii fi Gaanqaa fi warreen kana fakkaatan immoo Oromoota bulchiinsa yookaan immoo sirna murtii odaalee osoo hin fudhatin akka Oroom durootti jiraachaa turan keessaa warreen muraasadha. Haala kanaan yeroo baay'ee gadaan alagaa ofitti qabee fira ofii godhaa akkuma jedhamu qaama isaan ta'anii Oromoota seeraan gadaatiin hin bullee fi haaromsa gadaa hin fudhanne akka gataa deeme hubachuun barbaachisaadha. Yaadni kun Oromoota Booranaa fi Baariintummaa ofiin jedhanii fi Oroom duroo jidduutti kan uumame yoo ta'u, yeroo booda warri Booranaa fi Baariintuu abbaa malkaa ta'aa yoo deeman Oroom duroo Gabaroo yookaan immoo abbaa malkaa kan hin ta'inidha jedhu. Gabaabumatti waa'ee Oroom duroo fi Oroom kontom bifa kanaan yoo ilaalle kutaa itti aanu immoo
waa'ee qubsama idda latiinsa warra Oromoo Maccaa kan waliin ilaallu ta'a. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa jecha fuula kana copy linkii akkasuma follow na biraas immoo share gochuun dagatinaa jecha karaa YouTube fi Telegram illee hordofuun dagatinaa. Waan daawwattaniif hedduu galatoomaa kutaa itti aanutti wal argina.